miila mirgaatii fi harka bitaa irraan dhawame yeroo san madaa ulfaattuudhaan madaa'ee achi booda immoo loloota adda addaa keessa kan hin ture keessattiinis hin madoonne uumaatis hin taane jechuudha. Yeroo sanitti madaa'een ture. Madaa ulfaataadhaan irra ture. Haakima gahaallee hin qabnu madaa ulfaataadhaan gaafa san madaa'ee ture jechuudha. Kanumaatu na mudate malee san booda loloota adda addaa keessatti illee waan hin mudanne. Bareeda. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo yookaanis adda bilisummaa Oromoo keessatti hanga miseensa gumii sabaa miseensa shanee gumii itti fufuudhaan hanga itti aanaa hayyu dureetti sadarkaa olaanaa hooggana olaanaa irra geessee jirta. Mee qondaalummaa fi hoogganummaa seenaa adda bilisummaa Oromoo keessa qabdi yoomirraa haasteeti sadarkaa hooggana olaanaatti ol dhufuu eegaltee kana mee seenaa isaa yoo nuuf ibsite. Yeroo 1980 jaallan keenya Shinnigatti wareegaman booda godina bahaa keessatti yeroo adda addaatti walgahiin gumii sabaa godinaadhaa gaggeeffamaa ture. Yeroo sanii akkuma qaadhimamaatti ture akka qaadhimamaa gumii sabaatti boodarra immoo 1988 jechuudha kan inni gumii sabaatti ol dhufe akkuma miseensa gumii sabaattiin hojjechaatiin ture eegaa 1985 irraa jalqabee akkuma miseensa gumii sabaattiin hojjechaatiin ture 1988 jechuudha kan inni gumii sabaatti ol dhufuu danda'e gaafa sanitti koree jidduu yaama achirraa jalqabeeti jechuudha kan inni gumii sabaatti ol dhufuu danda'a 1988 irraa san dura immoo 1985 irraa koree godina kibba bahaa naannoo kutaa Arsiidhaatti akka koreedhaatti nama 5 turre akkuma miseensa gumii sabaatti hojjechaatiin ture jechuudha. Waanuma miseensi gumii sabaa tokko hojjetuun hojjechaatiin ture. Boodarratti sirnaan filameetiin hojii jalqabuun 1988 jechuudha. Samboodaas akkasumatti itti fufee 1989 korri sabaa lammaffaa Gobellee gaggeeffamee itti aaneen akkasumatti kora sabaa sanirrattis ni filame miseensa gumii sabaatti. Haaluma saniin itti fufaadhaa 1991 mootummaan dargidhaa eega kufee booda godina bahaa kana keessatti gaafatamaa zooniidhaatiin ture karaa naannoo Harar kana Haramaadhaa hanga daangaa Somaaliyaatti jechuun naannoo Kombolchaa fi Jaarsoo kana Gursuum kana fuula kanaan ture. San booda eegammoo dhiibamnee mootummaa ce'umsaa keessaa baanellee fuuluma saniin ture 1996tti eegaa rakkinni adda addaa dhalatee immoo 1997 gara biyya ollaatti gadi baane 1998 kora sabaa hatattamaatu ta'e gaggeeffame Maqdashoo magaalaa Somaaliyaatti jechuudha. Kibba Somaaliyaadha. Achitti immoo kora sabaa hatattamaa san miseensa koree qindeessituutiin ture. Miseensa koree qindeessituu kora sabaa hatattamaa ture. Yeroo sanis miseensuma gumii sabaattiin filame jechuudha kora sabaa hatattamaa sanirrattis. Sambooda 2004 ammallee biyya Eertiraa keessatti kora sabaa sadaffaatu gaggeeffame. Isarratti miseensuma gumii sabaatti ta'eetiin filame jechuudha. Sagalee wayyaadhaaniin yeroo sanitti filame. Sambooda dirqamuma miseensa gumii sabaa fudhachuudhaaniin hojii garaagaraa irratti bobba'ee godina bahaa kanallee ture. 2001 haala dhaaba keessatti dhalatee lallaaluudhaan haalli yeroo sanitti ture walgahii konferensii tokko goone konferensiin irratti mallee miseensa shanee gumii ta'eetii yeroo saniin filamee jechuudha. Miseensa shanee gumiitti ol dhufe 2001 jechuudha. Sambooda miseensuma shanee gumii ta'uudhaaniin yeroo dheeraa ture. 2017 yeroo korri sabaa afuraffaa gaggeeffamu ammallee itti aanaa hayyu duree ta'eetiin filame jechuudha. Haaluma kana keessaan deemaa dhufee jechuudha. Abu'ii hedduutu jira gaafna dheeraa kana keessaa godina keessatti yeroon gaafatama fudhadhee hojjechaa ture. Akkasumatti biyya ollaa keessatti yeroon gaafatama fudhadhee hojjechaa ture. Haala hadhaawaa fi mi'aawaa yookaan ammoo haala bal'aa fi gaarii waan asirratti kan jetteen himuu sitti ulfaatu hedduu keessa qaxxaamurre bifa waliigalaatiin
miseensarraa eegalee abbaa siillaatiin akkasumatti dhawaatan sadarkaa kanatti ol dhufuun gaa waan laafaa miti. Waa hedduu siqun namaa waa hedduu keessaas dabartaa. Kun mataan isaatu gaa barnoota guddaadha. Amna dheeraa kana keessa sadarkaa ammayyaa kanatti ol dhufuu danda'e jechuudha. Bareeda. Addi bilisummaa Oromoo bara 2000 kaasee rakkoolee hedduutu isa mudate. Marra afur ni gahaa addi bilisummaa Oromoo adda fottoquun isaatii jechuudha. Bara 2000 kaasee waa hedduutu adda bilisummaa Oromoo keessatti uumame. Mee seenaa fottoqiinsa adda bilisummaa Oromoo kana keessatti uumamaa ture hanga marra afurii takka jaarboonni garaagaraa adda bilisummaa Oromoo irraa fottoqaa dhufuu kana haala hooggana keessa ture ta'uu keetiin mee maal waan kanarraa waan nuuf ibsitu daawwattoota keenyaaf waan ibsitu yoo jiraate? Kun dhugaadha waanuma jiru namnis waanuma arku wanni bakka adda addaatti numa mudate keessattuu amna dheeraa kana keessatti bifa waliigalaatiin hoggaa laalu ani fi mataa kiyyaan keessaas jiraadhe laale. Dhaabni tokko seera mataa isaa qaba. Seera ittiin bulu, seera ittiin yookaan ammoo heera tumataa jechuudha. Isa kana keessattuu eega 1991 mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibamnee baane booda haalli waliigala kaleessa yeroo mootummaa dargii san keessa dhiha Oromiyaatii fi baha Oromiyaadhaa turree jaallummaan dhugaadhaa jiraatee osoo qaamaan wal hin arkin maqaa qofa wal dhaga'uudhaan seeraa fi sirna dhaabaa hojiirra oolchaadhaa jaallummaan dhugaadhaa waliin jiraateetiin qabsoo gaggeessine 1992 eega dhiibamnee mootummaa ce'umsaa keessaa baane booda haalli buburraa'insaa hedduutu nu mudate jechuudha. Amnuma kana keessa osoo deemnutiin booda irratti gaa haalleen ammaan tana yeroo 3-4 jennu kun mudachuu danda'e jechuudha. Irra guddatti gaa maali seera ifiitu manneen hojjechuu hanqachuu, walii obsuu dadhabuu, waanuma yeroo sanii ilaaluu malee fageessinee waan fuula duraa ilaaluu dhabuu, wanneen kanarraa maddanatti fakkaatan akkaan keessa ture argattee fi hubadhatti waan biyyaa waan ummataatirra waan ofii waan dhuunfaa irra cimsu adda durummaa kennuufi ani tuqamuu qabu fayyuu kun gartee ni mul'ata jechuudha. Kun ammoo wal sin dhuunfachiisu addaan nama fageessa. Biyyaaf jechuu qabda yeroo hundaa'u ummataaf jechuu qabda. Rakkoon tokko guddaa dhalate inni biraa ammoo kan inni argu rakkoon tokko yeroo dhalatu yeroo furuu hanqachuu. Wanni san walirra tuulameetiin deemee waggaa bakka tokko dhoowwa jechuudha. Beektaa waan biraatii miti aannan kunuu yooniif ukkaamsitee keessa aanirra wanni gaariin jiru inni kunuu yooniif karaa ittiin hafuura fudhatu dhabee ukkaamfamee beektaanii dhoha yeroodhaan furuu hanqachuu sanii jechuudha. Gartee wanni guddaan walii obsuu dadhabuudha. Heera ifiitu matte san jalatti. Heerri kun ammoo yookaan seerri ittiin bultu si qofaa miti. Hoggana olaanuu qofaa miti. Qaama gadii dabalateeti guutuu hunda laala jechuudha. Qaama gadiirraa aga olitti seera tumannaan kun hoogganaa kun hoogganama kajuun qabu jechuudha. Hunda wal qixatti laala. Inni kun ammoo irra caalatti miseensatti hojiirra oola. Hooggana hoggaa bira ga'ummoo ni laaffata. Inni kun waan dadhabbii jajjabaa nutti uume qaba. Kanaa waliin hojii bifa waliigalaatiin gamaagamachuutu jira. Akka dhaabaatti akka sirnaatti. Inni kun eenyuutiitu waan gaarii hojjete. Eenyuutiitu waan laafaa hojjete. Yookaan ammoo jabinni jiru maali? Dadhabbiin jiru maali? Hajuu akka warreen silaa mootummaan qabatanii biyya bulchanitti yeroo adda addaatti hojii kee gamaagamuu hanqatu. Kunis rakkina tokko. Maaliif namni akkuma jabinaas qabu laafinaas qaba. Laafina qabu laafina kana qabda jechuudhaan yeroodhaan itti himamee cinaacha jadhabaa qabu san akka jijjiirratu. Inni jabaadhaan immoo jabina kee kanatti fufi jechuun yeroo hundaa jiraachuu qabu jechuudha. Namumaatu ofirraa hanqa ka'ee
waan sabboonaa ta'eef qabsaawaa ta'eef itti dhagamee hojjeta malee bakkoota adda addaatti wal gaafachuu waan bade wal gaafachuu yeroodhaan wal duuba dubbachuutu irra baay'ata. Inni kun immoo waan nu miidha qabaa jechuudha. Wal biratti garuu wal duratti hadhaa waan fedhe haa ta'u wal duratti dubbatanii yeroodhaan waa furachuun isa balleesseen balleessite jechuun isa tolcheen tolche jechuun waanuma jiraachuu qabu jechuudha. Inni kun gama kiyyaan hoggaan ilaalu bakka hedduutti nu hanqata akka jaarmayoota biraa warreen akka dhiifama biyya amma keessa turree haa ta'u naannoo Eertiraadhaa qabsoo warra Eertiraatis hoggaa ilaaltu kana warra biraallee akkasumatti hoggaa ilaaltu akkaataa isaan itti deeman seeratti hojiirra oolchan ifiis qabanii ifiifis seera abboomamanii waliin seera jalatti taliyan waan fedhe haa ta'u abbaan fedhe waan fedhe haa jiru san qabatanii yoo deeman wahitti bahan jabinaatu irraa argama. Abbaan barbaade waan fedhe hojjeta isuma waan gaarii hojjette qofa qabattee deemta isa balleessan balleessite yoo hin jenne dadhabbiin gaa guyyaa irraa guyyaa sitti dabalamaa deema. Irra caalatti kan hin arge yeroolee adda addaa kana hundee kaayoo irratti namni ol dhabe tokko hin jiru. Guyyuma tokko kaayoo irratti gatta'amee ejjennaan keenya kana kaayoon tun tana nuti kaayoo kanatti amannu fudhannu kanaatu nu baasa kajuu taa'amee waltajjitti ifaa ifatti walitti dubbatamee guyyaan itti namni adda ba'een argine jechuudha. Haaluma adda addaatiin if keessatti rakkoon dhalataa rakkoon isaa yeroodhaan hin furamu haaluma saniin addaan babeessi kun gaa mummudataa jechuudha. Kanumaan argeen akka hubannaadhaa fi qaamaanis keessa turuu biyyarraa kanumaan natti mul'ataa jechuudha. Bareeda. Gara kora 2017 Eertiraa keessatti gaggeeffameettiin achi deebi'a. Bara 2004 yeroo korri sabaa Eertiraa keessatti gaggeeffamu anis qaamaanin achi ture. Kora sanirraa hirmaadheetiin jiraa jechuun. Kora sanirratti waan bareedaa tokko heera bareedaa tokko addi bilisummaa Oromoo tumateetu ture. Heerri sunis maali? Hayyudureen marraa lama qofa hayyudurummaadhaan filamaa. Tarmii lama qofa filamaa. Tarmii lamaa ol hayyudurummaadhaan filamuu hin danda'u. Kajuu tarmiin tokko gaabara afurii tarmii lama jechuun bara 8 jechuudha. Hayyudureen tarmii lamaan bara 8 booda nama haareyaan bakka buufamuu qabaa. Kajuu akka mootummaa dimokiraatawaa tokkootti dhaabni riphee lolaan heera dimokiraatawaa ta'e tokko tumuunsaa san haalaanin dinqisiifadhee haalaanin itti gammadee ture. Haa ta'uuti garuu kora bara 2017 ammas Eertiruma keessatti gaggeeffame irratti heerri san akka haqamuu fi hayyudureen umrii zalaalam akka filamu hajuu saniin akka bakka buufameen hubadhe. Waan kana wanni godhameef maali? Addi bilisummaa Oromoo dhaaba dimokiraatawaa ta'uus yoo mootummaa taanellee diktaataraa fi nugusa akka walirratti hin taane heera bareedaa tumate san heera dinqisiifamaa san haqanii wanni san akka mootii diktaatara Afrikaatti heera san haquun maaliif barbaachise? Yeroo sanitti haalli boodarra amma dafee jijjiirame kun dafeeti haalli kun jijjiirame yaa namni yaadallee hin jiru. Haa ta'u bakka jirru sanirraa haala keessa jirrurraa yoo waan kana akkasumatti kadhiifnu taate namni yeroo adda addaatti Oromiyaarraa dhiifama fagoo jirra. Bifuma waliigalaatiin yoo ilaallu qabxii tana wayyeessineetuma akkasitti banaa goone yoo keenya yoo immoo dhiphifneetiin jenne xiqqoo haala ammaa keessa jirruu fi fuulduratti deemnurraa illee xiqqoo ni ulfaata. Yoo bakka kana akkasumatti dhiifne irra wayya kajuu kakaasuudhaan jechuun yoo akkuma duraanii dhiifne irra wayya kajuus ni ture boodarra immoo gaa isuma banaa yoo gooneetiin itti fufne wayya kajuu irratti boodarra walii galamee jechuudha. Ammoo inni jalqaba taa'ee san waan bareedaadha. Haa ta'u immoo jidduutti 2004-2017 jidduu waggaa 9tu jira. Kun ammoo akkataatti haalli jidduutti jeequmsii 2008 dhalachuudhaan aanjummaan bifa waliigalaatiin kora kana walitti fiduudhaatis ulfaataatuma dhufee boodarra gaammoo wanni kun ta'uu hin qabu.
dafee ta'uu qaba kajuun gaa 2017 gaa dhiibameetuma dhaqame. Qabxiin gaa ammaati gaafate tun dhuguma barbaachiftuudha. Akkuma silaa yoo kaayamullee baate eega barrina gaafatama fudhatan tokko dheerate jijjiirraa numa barbaachisa. Seerri jalqaba tumame bareedaadha akkasuma turame jijjiiruun numa barbaachisa. Keessaa hugaa ammoo maalirraa dhufa kun jennee yoo laallu namni akka miseensaatti akka hoogganaadhaatti ati jijjiiramuu qabda ati akkas ta'uu qabda jedhee dhaaba keessatti hin baramne walitti dubbatuudhaati akkas ta'uun abbaarraa dhufa wanni akkasii hoggaa ta'u if gamaggamee laalee mirgaa bitaa laalee waan kana irra ture irra bubbuleetiin jira anaafuu seenaa kiyyaafuu namnis waan haaree ni fedhaa duuda duubana dubbachuudha namni ani fi kiyyaaf waan kana yoon akkas godhe kajuu irra caalatti kana namni eegaa ture jechuudha. Akkaan kuraa sabaa 2017 hubadhetti yeroo hedduu jaallan keessattuu bakkoota adda addaa faffagoo dhufanii fi biyyoota ollaa dhiyoodhaa dhufanillee hawwii kana eegaadhaa ture. Silaa irraan tanatti silaa nama haaraa tuta kajuu. Haa ta'u immoo keessumatti ol gaggaafatamee namni kanaan ammaas xiqqoo walitti bubuudhaa fi jeequmsi kun nutti uumamuurra namnummaan jiru woo filamee itti fubarra wayyaadha. Kajuu wal keessaas oofeetuma kanuma haa godhannu ammaan tanatti.